qullaa mul'adde jechuun nama dila san keessa nama 10 akkana jalani jiran isii jala. Qullaa akkuma argaa dhabaatitti immoo kofoo fi kana jira maaltu jira qaamarra qulloo jirta akkuma ammaa mabateen. Kofoo firraan qaba dhage kofoo firraan qaba jechuudha dabbal yaani asii oliin qullaadhaan jira jechuu sii galee shiita baafadheetiin jira anaadha ilmooti diriyaa firraa baaseetiin jira jechuu sii galee ani nama ilmoo luisisu jechuudha diriyaa firraa baaseetiin jira kofoo firraan qaba garuu asii oliin umaa firraan qabu achi mul'adheetiin jira sii galti. Inna lillahi haya. Allahu akbar. Milyoon tun achi deeminaan hin jenne jechuu achi deemnaan hin jenne kawarree achi keessaatu jechuu milyoo saniin achi deem ja'uun isiin achi deemnaan hin jenne jechuu laayivii tana viidiyoo tana isii banatee jechuu sii gala amma yoo kana jechuudha an ammallee quban qabu jechuu ammallee hin agarree oluma seeneetiin dhiqadhee miishafaa fi maree mataa kiyyallee shafaa maradhee gabbee gizeen gabba'u bar laayivii keessa mul'attee jirta reefuun tana ijoolleen achi siqichi kasiin jetti laayivii keessa jirta maal viidiyoon banin jetta viidiyoon banin amman viidiyoon sa laayivii gizee seentu viidiyoo banattu malee seentu ati fayyaa miti hin jeen hoggun darsa akkana jiru mana akkana jiru kana keessa laayivii banatta jeeniiti man jechuudha sii galee an akkuma obboleettii tiyyaatitti jechuu yaani anni aartis hin seene ni jechuudha anuu akkas nagootis hin seene jechuu ati akkamitti darsa as keessatti darsa kana keessa laayivii banatta amma hirriba kana nyaata'uun nyaanne jeenitiin itti dubbat reefuu barati qullaa bakka saniin dhaabbattu naan jette yaa dabbal wallaahi dachiin naan citee mataan kiyyo aniin tun nama miidiyaa kana fayyadamu dhaggeeffadhu siifin hima yaani ni jiraa miti ni noo'e bakka if qabuun dadhabe akkamitti akkana nagoota osoo si taate deemiin siin jaa ati ammoo akkamitti qullaa bakka sana dhaabde jeetiin boo'ee jechuu sii galtaa dabbal. Mira kia to'atuu dandeenye jechuun si gala viidiyoon ni jirti achi keessa kunoo mul'adheetiin jira jechuu dabbal maaliif akkana nagoota jeeniitiin ooyee jechuu aniin tuni aada ilmooti akka mataa hiikaa yaani qullaa qofallee qabaaddu asii oliin an intala islaamaa takka miidiyaallee fayyadamuu amaraatullee fakkaadhu malee yani waan safuu islaamaa cabsu dalaguun fadhu jechuu kiyya sii galee ati akkamitti waan fokkottuu yoo narra argite wanti tun fokkottuudha naan jechuu qabda deema siinaan jettee nan ooftuu loluma sanu yookaan waan inni dubbachuu jiru san karatti murtuu jeeniitiin ooyee akka malee na dhagaamtee jechuudha sii galaa. Okay. Yoo kana abbaa manaa hin jiru jechuu inni mana numaa keessa jira malee itti dawwaleetiin akkana kunoo laal micijoon akkana nagoote miyyummaan an fide san akkana nagoote jeetiin oo'ee gizeen an oo'ee jiru magartuu dhaabbadhu obsiinaan jee jechuu anisii aarellee akkana harkaan bira gahee akkana godhee eefanaan rifachiiftee khalaas irraachi deebi'ee jechuu aara kiyялlee qabuun dadhabee jechuu sii galaa irraachi deebi'ee magartuu miyyoota duraanillee siif fidee deem khalaas numa bayi deem jeeniitiin jira jechuu deem bakka numa bayi باي خلاص أتي أنا مقارن سي أنا والله وايد سياد الجرجر وأتي يعني أتي نجاد ركو يسيق زينه هم تجت ركنه يسيق زينه تمتو أنا واحد يادف والله تقيت سيفي مرايو قرتي بقول سيد تقبان اللي خلاص سيفين بربادة ورخين اللي ديتي ورخين سنانك ورخين سينجل تشرا اللي نولي يون دلقت سيفين إرجع مشاف راينجل تجرا جاء أنا أنجنا قرتي نمني إسلاما ولياد وسنقرتي angasta kan isiidha yaada jechuudha oguu isii rakkoo isiidha natti mattu jechuu dabbal tigaltee kana jechuudha amma isii oguun kalaas deeman jeeni ol garagalee deem ja'uun abbaan manaa sifi duraan illee gosa jeeni mire gosa jeetiin ol galchee mire sifi isiin illee na wal qixaa magartuu dogongortee yoo gootes dhufeetiin nin dhufaa dalagarraayi hangaanan dhufuu waan sana chumadhaa baadhaa girrigirriin godinaadhaa ol deebisi miciyyoolleen hin deemin je'iniini jawwaala qofa irraa fuudhi jawwaala meesiin viidiyoon soora abdusan irraa fuudhi naanee taftiisheetiin laalee jawwaala san jechuu namni yoo fedhellee suura nama saqarrazaa yoo fedhe jechuu tabiraatu sirra dalagu dandeessi osuma isiin dhageessuu ni dhageessi sagaleetti ol fuudhee fi jechuu bashaatu jawwaala itti kan
jeeni jawwaala san irraa fuudhanii isii shaaraa fiidde jechuu ol deebisanii taa'u jirti jechuu ol deebisan jechuu. Gizee ol deebisan jechuu anillee irree qaalii warra manaa wayin dabsaaree hayyee jeeniitiin isii kutte silaa yaa'iin dilli tunuunatti hin dhufti jechuu achumaanii waan nagootallee aadiidha rabbi irratti isii dhiisa nin dhiisa ture jechuu sii galtee. Qoy gabaabsinee keessaa baana gaafite kan si gaafadha. Mucayyoon sun mana sanii kuttee moo ni jirti amma? Ni jirti dhaggeeffadhu dubbii isiidhaa namni eedee itti bulee ni jirti dhaggeeffadhu siifin hima amma yoo kana jechuudha anilleen ol garagalee namuu dhiisin jenne useetiin gattaa'eetuma khalaas dhiisee khalaas dhiifa mallee sii godhe obboleettiti khalaas de'eenii amma hanganaa isiin gadduma baateetii ilmoo harkaa qabdi ilmoo isiidhaa tanii fi waliin rakkatte san jechuu. Ilmoo isii san qabdee yaani micijoo akkanatti fi qabdee waxxartee jechuudha siigalee ukkaamsite jechuu siigala micijoo yaani ukkaamsite gaa namni yoo qabanni ukkaamama walumaa galatti sanillee ana maa dakalni jeeti mijijoon kasiiti ana maana dakalni jeetin itti dhiisee jechuu siigala ka isiin mijijoo isii waxxa qabdee ijisiisu jirtu jechuu. Si jechaan rakkadee jettee micijoo iyyisimiyyoo mushurtaanun ballaqini an siidise sinjee an gabbaan manaa dhufuu jawwaala qofa irraa fuudhi janii uskaniin ja'uun quba gurra kaattee iyyiti jechuu sii galee. Yoo kana jechuudha ani useetiin ol garagalee gattaa'e micijoo isiisan magartuu micijoo ajjeeste mijijoo ilmoo ajjeeste sababa keetiin rakkadee sababa keetiin akkas ta'e. Agartuu dhaabbadhu haati dhimmaatis as jala jirti haa ol naqatu dabbaan. Haati dhimmaatis dhuftee jirti dabbaan as jala jirti. Dubbiin tolti. Ol naqe rakkoo miti. Amma kana jechuun micijoo ukkaamsitee jechuudha ukkaamsitee iyyuus dhaabuu diddee ani viidiyoo sirraa waraaba. Waan miidiyaa kanaa namni dhagee jira. Namni wal bira nu arge an viidiyoo si waraaba. Jee viidiyoo gizee natti ichi qabu jechuudha. Miyyoo gadhiiftee jechuun miyyoo gadhiiftee isiin jechuun viidiyoo sammuraa waa xiqqishoo nin qaba tabirallee ijoollee waraabnee jirti jettiini jirti jechuun sii galee miyyoo san jechuun firratti udaantee kunoo namni ni baaragaa jechuun firratti udaantee firfintaadhe asirraa deemtee dubbii isii manguddummaan haasawanii fixanii asirraa kaatee kuttee jechuun anillee sababa sanii laayivii banadhee kunoo gaa ilmoo ajjeesu jirti na dirmadhaa jeeni jechuun namni isiitillee dhufanii namni ilmootillee dhufanii waan sana haasawanii fixanii. Magartuu ayyee jaartii teenyarra nuu kaayijanii abbaan manaa sunillee dhufee dalagarraa dhufee jechuu la ilmoo fuunee taaskii horii kootuu janiini taaskii sanirra keenyee fi magartuu an cinqii hin danda'u micijoo tana duraan siif fidee amma gosti isiitiin illee mul'attee jechuudha sii galtee duraan siif fidee qalaasaa adeemtu magartuu naan jedhanii qalaasaa adeemtu magartuu tiyyoo. Aku tak osuma asu jurtu wan shenyi fi gosatan asite ka kaptum barbadu ani ni na biran juru cufi an ma sai o biran normal. Insenu dhaggeeffadhu gaa dhaggeeffadhu dubbii Akkasime. Laayivii jirti jechuudha laayivii tana taa'u jirti jechuu ani dabbal wanni kanas ni fayyadama jechuudha anilleen tiktok kana numaan fayyadama zamaanirra garuu jechuudha laayivii kana oefam mana namaa kana dhufi hanqa fuulaa kanan taa'eetiin hanqan laayivirraa haasawsan wareeti jedhawadhee haasawee yaani waan na dabbisichitiiti yaan tiktok irrattiin baa dhufee haasawee wareesee kafara dus faradee waan dhugaa taatus dhugaa haasee deema jechuu gizeen laayiviiti jedhufe ammoo mana namaa kana gidaaran maxxansee dhaabbadhee takka haaseen beeku maaliif manni kun mana kiyyaa miti mana namaati waan ta'eef sii galti. Kana ammoo isi saalaan mana kanaa xiqqishaadha mana namaati saalaan mana kanaa xiqqaadha laayivii bantee viidiyoo banattee bar ni jiraami ree namni mana ifi akka fedhetti jiraata ni jiraami darsii dhala azuumii hundilaa jira ni jira khalaas sitiyaana illee hin dhabamu yoo waan biraa dhabde sitiyaana dhalaati illee butaanti illee hin dhabamtu jechuu. Mee guutaa kataabtaa godha please hundi keessanuu shafa kana kan gamna ayya.
Wani bita guuta. dhalaan azuumiidha meeshaa asit darbatteeti meeshaa dhalaa azuumiiti jira meeshaa dhalaa shaantaa dhalaa huccuu dhalaa shaantaan qabnellee miikaan hidhattee as jiru jira warra dalagaa jiru warra dalagaa hin jirre nutillee warri haadha ilmoodhaa huccuu ijoollee bakkaani jira. Faantuma duba mul'ate haya. Faantimi qullaan na mul'ate qullaa kiyya dhaggeeffadhu waa hedduu jira jechuu siigalaa ni jira yaani darsaa jira darsuma kana keessa teessee laayivii banattee taa'u jirti jechuu. Wallahi rakkoodha haya. Osoo isin taa'u jirtuutiin an irribaan nuulachuu waliin kaanee faxara nyaannee fuulan dhiqannee dhaggeeffadhu sibin himaa hoggas irribaarraa kaane akka guyyaa rafaa oollee jechuu halkan kafara dulaayivii fiitiin namuu faffaradaa buleetti qaaxiraa bullee akkana bullee sakraana namni mana kana keessa hin jiru dandaddoo qofa nuti tattaa'aa bullee jechuu guyyaa rafnee guyyaa kana rafaa oollee galgala kana laayivii isiin osuma fuulan dhiqatiin banattee teessi. Isin ilmoo isa keessan gaafas isin lachuu haadha ilmooti waan taataniif. Warri haadha ilmootis jechuu danda'u miidiyaa kana jechuu ni dhaqaa danda'uu baatus ilmuma isaati hojiin mashquulaa akkasi ammoo isiin ilmoo isiitillee biruma jirti ta'e duyda kaate ta'e anallahu alam ati laayivii akkuma ol kaateen banattee taa'u jirti isiin. Haya. Viidiyoo banattee taa'u jirti jechuu siigalee dabbal. Ani amala kiyyarraa yoo mana namaallee dhaqee viidiyoon banadhu maaliif gizee mana kiyya sirreeffadhee dhalaadhaa mi'aan jiruu tiyya tartiiba galfadhe laayiviin hin banadha rakkoo miti siigala viidiyoon hin banadha. Yoo mana arabaa jiraadhallee mana arabaatiin jiraan hin banadha. Yoon ammoo mana kana keessa darsa dhalaadhaa darsa firraa irratti tabelleen hin banadha rakkoo midhoorkaa miti jechuu kiyya. Oke, gaggabaabsaaf deemnaa bakka fardi keessan aanee ta'e. Ayyetu. Wanni dhoysinu tabiraa hin jirtu jechuu kiyya. Amma kana manni xiqqishaadha. Dabbal manni kurfaa lama qofaa xiqqaadha. Siigala karritti addasii hin jirtu nu dhalaan mana kana keessa jirra hedduudha. Hayyee. Kana jechuudha amma nindi kadda jeeti jechuudha ani ammaama seenee jechuu ammaama seenee ammaama gizee seenuu ammaamni seeraan qabu jechuu ani amma dubbatuun fedhu maaliif tarii isilleen aaruu dandeessii ni jiraame ammaama gizee seenuu ammaama isii seenee bee seeraan qabu gabba'eetiin lolee ammaama maaliif akkana gootan jee dhaggeeffadhu maa akkana gootan. Ulaan qabu si bantee hayyee. Dhala maaliif akkana gootanii hammaama je'eeniitiin lolee jechuun gabbee. Gizeen allolu namuu nuu miti jaan. Amma gizeen gabba'u kana dabbal huccuu yaafadheetiin ije qullaa gabbee jechuudha. Isaan kun dhala kofoo qofaan firraa qaba akkaan baafadheetti waan san arkee gabbee jechuudha. Ulaan guute hayyee. Haya. Gizeen gabba'u laayiviin isiitun banaadhaa caluma jetteen naasoo itti anachi duraan dhaabbadda lakki nuu miti lakki akkasii miti sii bashaatu naa miti sii olaantu naa miti sii bitaanillee tajirtullee maqaa dhee naa miti namuutu nuti warri ilmoo qabu nama sadii isitti mana kana keessa. Haya. Maqaan babbareeda. Haya. Gaafa kana jechuudha dhaggeeffadhu gaafa kana amma isiin aarii san ijaa san waan irraa ba'uu deemte ani madri eeshiki dabbal khayrii namaa yaaduun sharriidha namatti taati. Viidiyoo achitti